Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleeyyan kiyya jaalatamtootaa fi kabajamtoota shamarran Oromoodha. Akkam jirtan baga jiraattan bakka jirtanitti rabbiin isin wajjin haa jiraatu. Itti aansuun viidiyoo keenya kawaayee fuulaarraa viidiyoo sadaffaa qabadheetiin jira. Inni sadaffaan kuni viidiyoo keenya waa'ee fuulaadha. Waa lama qabadhe ammasi. Waa lama waan kana dura laallee lamaan asitti wanta biraa waa lama ammas qabadheetiin dhufeetiin jira jechuun viidiyoo sadaffaa irratti. Innis maali? Muuziidha. Muuzii fuula keenya muuziin maal fayyada ka jedhu yookaan immoo gogaa keenyaaf maal fayyada muuziin ka jedhu ilaalla. Inni lammaffaan immoo avokaadoodha. Akkuma argaa jirtan kun avokaadoodha jechuudha. Faayidaan avokaadoo fi muuziin fuula keenya yookaan gogaa keenyaaf godhu maal ka jedhu wajjin ilaalla jechuudha. Muuzii fi avokaadoon walitti daballees tahee addas yoo ka dibannu taate fuula keenya sirriitti nu laaffisa, nu qulqulleessa, wanta akka shifaa fi akkasumas immoo finniisa nurraa balleessa, gurraachina ija jala nama gurraachatuu fi akkasumas areeda jala nama gurraachatu akkasumas immoo ammas naannoo funyaanii irratti gurraachinni baay'inaan ka argamu ni balleessa jechuudha. Kanaaf obboleeyyan kiyya hundi keenyayyuu itti fayyadamnee akka irraa fayyadamnee booda namallee fayyadnu walii dabarsine abdii guddaa qaba inshallah. Haalli itti fayyadamiinsaa akkamii kan jettaniif na hordofaa inshallah. Bismillah. Kun muuziidha. Barbaadan qola isaa barbaadan immoo ka keessaa sanii jechuudha. Amma ana qofa waan taateef mataan dibadhu rifeensa keessanis dibachuu hin dandeettan. Muuzii fi avokaadoo dabaltanii rifeensa keessanis dibuu ni dandeessan. Sababni isaa rifeensa keessan iskiin godha yookaan immoo ni laaffisa jechuudha. Amma ani qola kanas fayyadamuu ni danda'a. Eessa ilkaan kiyyaanis rigachuu ni danda'a. Borroshii akka nama wanti nidhaan furshaadhaan riguutitti ilkaan kiyyatti riguus ni danda'a. Mineraala baay'ee waan of keessaa qabuuf baakteeriyaa ilkaan keenya keessa jiru ni ajjeesa jechuudha. Baay'ee filatamaadha qolli muuziidha jechuudha. Yeroo baay'ee namni hin gatuu miti faayidaa guddaa qaba jechuudha. Keessattuu warroonni biyya keessa jirtan naannoo kosii yookaan immoo oorruu keessatti yoo darbitan as keessa mineraalli jiru baay'ee guddaadha jechuudha. Albuuda guddaa qaba jechuudha. Kanaaf ilkaan keenyan haarii gannuu isiniin jedhu hunda keessaniinuu qolli muuzii ilkaan keenya hedduu addeessa, qaama keenyallee ni addeessa jechuudha. Barakallahu fiikum. Ana amma waan ana bichaa ta'eef yookaan waan fuula qofa dibachuu barbaaduuf haganuma nagaha. Avokaadonis akkasuma kunoo qunciseetiin jiraayyuu amma irraa dibadhe waan ta'eef kuni amma qola kana namni ni gata. Qola kanas fuula keenyatti rigachuu qabna jechuudha. Sirriitti fuula keenyaaf akka dhadhaatitti fayyada, akka dhadhaatitti calaqqisiisa yookaan cululuisa akkasumas immoo hin addeessa jechuudha. Amma sirra avokaadoo irraa xiqqoon mura as keessatti dabala jechuudha. Barakallahu fiikum. Hanganan fudhadha fuula kiyya waan ammaa qofa. Kanaaf kana walittiin daakaa jechuudha. Walittiin caccabsa. karaa salphaadhaan fayyadamnaa jechuudha. Obboleeyyan kiyya kireemii binnaa maal goonaa fuulli keenya qulqullaa'uu feerii loovalii doof maal ka jedhan sanirra isa mana keessaa fayyadamnu kanatu caalaa jechuudha. Obboleeyyan kiyya fayyummaa gogaa keenyatiif isa kanatu filatamaadha. Amma ani akkanatti eegan qopheessee ni dibadha jechuudha. Kana booda ni dibadha akkuma argitan yoo duraasitti jechuudha. Bisa haaluma kanaanin dibadha jechuudha inshallah. Fuula kiyya sin dibadha, gogaa kiyya guutuu iddoo